kibbi Oromiyaa lixa caalaa araa kiiloodhaaf yaaddoo hamtuu ta'uun ammoo mul'achuu erga eegaltee bubbultee jirti. Waraanni ergama ajajaa olaanaa raayyaa ittisa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan bobbaan kibba Oromiyaa dhaquu malee galuu erga wallaalanii bubbulanii jiru. Ajajaan waboo kutaa waraanaa kibba Oromiyaa Jeneraal Gammachuu Abboyyaa harka bal'isanii ijoollee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa simata mul'achaa jiru. Birgeedii raayyaa ittisa Itoophiyaa torba waggaa kana qofaa bara 2023 kana keessa waraana bilisummaa Oromoo kutaa kibba Oromiyaatiin guutumatti daaraa botoratee jiraachuun baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessatti tarkaanfii humna raayyaa ittisa Itoophiyaa irratti fudhateen lola jabaa guyyaa lamaaf gaggeessee loltoota 470 ol ajjeesuudhaan 360 ol madeessuu beeksisee jira. Waraanni jabaan tokkummaa akka sibiilaa qabu waraanni bilisummaa Oromoodha. Afaan jaajii araara soba mootummaa Itoophiyaatiin sobamuu diduudhaan lola qolannaa duula waraana PP irratti fudhachuu jabeessee itti fufee jiraachuu kan beeksise. Haaluma kanaan kaleessarraa eegaluudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessa socho'u duula qindaa'aa mootummaan faashistii uummata Oromoo irratti bane humnoota mootummaa burkuteessee daaraa botona gochuudhaan qolatee jiraachuu kan beeksise. Lola guddaa kaleessa bulee horaa gandagaalee maagada baddaa maagada bakka mixxee jedhamtu dabalatee bakkoota hedduutti gaggeeffame loltoota mootummaadha. Ajajoota dhibbaa namoota lama kanneen maqaan isaanii Firaa'ol Guddisaa Dhugumaa fi akkasuma Igazuu Barii Xaaffataa kan dhalootaan kibba Gondartee dabalatee eegdota isaanii 28 waliin ammoo battalatti yoo ajjeesu dhibbaa ol madeessee jiraachuu waboon kan beeksise. Madoolee madaan keessaa 37 ol kaleessuma hospitaala Hawaasaatti dabarsu maddeen keessoo waraanaa ifoomsanii jiru. Lolli kun marsaa lammaffaaf gama galgalaatti humna birmannaadhaaf meeshaalee gurguddaan dabalamee dhufeen achumatti kan itti fufe hanga halkan edaatti waboo fi humni dirmannaa kun akka jabatti erga meeshaa gurguddaa wal haleelanii booda humni marsaa lammaffaa dhufe guutumatti waboodhaan ammoo dhumuun 250 ol kan ajjeefama yoo ta'u 170 ol waboo madeesse injifannoo boonsa galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Lolichi ittuma fufuudhaan har'an tanas ganamaa reeffa madoo ishee baafachuuf jecha humnoonni mootummaadhaa meeshaalee gurguddoo kan dhukaasaa turte yoo ta'u ammoo reeffi isaanii 150 ol magaalaa Bulee Horaa dhaqqabu maddeen himanii jiru. Lola kanarratti gootichi Oromoodhaa gama meeshaatiin qawwee AKM hedduu meeshaalee lolaa hedduu fi hidhannoo waraana irraa boojuudhaan dantaa qabsootiif oolchee jiraachuu waboon kibba Oromiyaa kan hime. Mootummaan Abiyyi Ahmad lola kanaan injifatamuun akka godina Gujii lixaatti keessumaayyuu ammoo naannoo lolli kun itti gaggeeffamaa ture irraa niitoorkii balleessuun injifatamuu isaa dhoksuudhaaf yaalaa turee jira. Kutaa waraanaa kibba Oromiyaa lola guddaa kibbatti gaggeeffame kanaan humnoota mootummaa barbadeessuun hogganoota biyyattii yaaddoomtuu keessa galchuunis dhagahamee jira. Sababbii kanaatiin waraanni raayyaa ittisa biyyattii gara kaabaa naannoo Amaaraa bobbaafamuudhaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fannoo lolaa turan ammoo akka Oromiyaatti deebi'anis irratti mari'achuun isaanii kan dhagahame. Guyyaa har'aan tanaa diiramaan ajajoonni raayyaa ittisa biyyattiitii fi gama kaaniin hoggantoonni ol'aanoo mootummaa federaalaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiin waajjira muummee ministeera Abiyyi Ahmad balbala cufachuudhaan marii gaggeessaa akka jiranis kan dhagahame. Hoggaa ta'u ammoo waboon kibba dabalatee lixaa fi jiddu galeessatti tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiru mootummaa Abiyyi Ahmad muddamsuu hamtuu keessas galchee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigala Jalmarroon akkuma kanaan dura jedhan humni waraana bilisummaa Oromoo waboon mootummaa kana araaraaf kadhateetis hin beeku. Mootummaa gabroonfattuu impaayera Itoophiyaa ijaarte har'ammoo tiksaa jirtu araara kadhateen beeku. Na amana araara kadhateen beeku. Namni tokkoyyuu nin beeka jaallan iddoo kamuu jiraatan kan facaanee jirru nu dhagaa miti iddoo tokkon teenyu
nuwabo urji oromiyaan ballo faca'insi keenya akkasi hanga fa'uu hanga barbaade rakkoon kamuu jiraattu empire Itoophiyaa yaada ciccitaa adda addaa qabannee mootummaa gadi galoo irraa kana hin kadhanne eenyuyyuu jechuu kun dhugaa jirtu warri ololu maqaa araaraan nu cabsee bareera nagaa waan jaallannuuf hooggantoota keenya cabsee harkatti galfateera hidheera darareera har'ammoo haftee hambaa daa'ima abbootii ishee irraa qabsoo fudhattee kuftee kuffisaa jirtu kana qawween injifachuu hin danda'u yoo danda'e ololaan akka sangoota burree sana gargar diddiigee injifachuuf Oromoo akkasitti cabsee bare waan ta'eef hin danda'amu har'a sun rakkoon keessa keenyaa naamusumaa fi seera woboon qabuun keessa keenyatti sirrata kanaan ala woboon kamuu eessayyuu jiru namni kamuu kadhaa mootummaa kana dhaqee hin jiru mootummaan kun garuu nu kadhateera sanaaf immoo akka dhaaba jaarmiyaa hoggansa tokkoon taliigamu naamusa qabu saba bakka bu'eetti deebbiitti laanneerra deebbiin itti laanne nagaan yoo wanti Oromoon barbaaddu akka barbaaddutti barcuma nagaarra taa'anii waliin dubbatanii ni furama ta'e sana furuuf nu qophii balballi keenya yoomu bana sanatti deebbii laanneerra mootummichi nu kadhate rakkoon Oromoo keessaa akka rakkoo gama Tigraay hin laaffattuufi kanaaf bakka nuti argamne warri qaama sadaffaa jechaa ture argametti hin argamne kanaafuu nagaanis ni injifanna lolaanis ni injifanna bakka sanatti hin argamne borus yoo jiraate hin sodaannu nuti haqa san harkaa qabna isaaniif aangoo barcuma siyaasaa dachee Oromiyaa Oromoof dabarsanii kennuun hadhooftu kokkee kana gadi hin buutuufi rakkoon gama Tigraay achi bahaa rakkoo security'ti rakkoon Oromiyaa keessa jirtu hannuura biyyittii impaayeritti marrummaantu diigamuuf taa'a nagaan furamuunsaa ni ulfaata bakka haqnii fi dhugaan jirutti sossobbaa dabsaa fi jallinaan immoo gali tiksee loonii miti waraanni bilisummaa Oromoo ba'uuf heeyyama naman gaafatu galuufis heeyyama nama gaafatu hin qabu irree isaatu isa baasee irree isaatu isa gashi